Mootummoota Itoophiyaa hoogganaa turan keessaa Minilik harreedhaan dhufee farda siidaa dabalee qabeenya Oromoodhaa hatee mootiin torbaffaan Romaalaati. Kompiitaraati. Tolee, dhukkubni guddaan yeroo ammaa addunyaa tana gaaga'aa jiru isa kamidha? Abiyyi. Mootummaa akka Afrikaatti kijibaan sadarkaa duraa qabate eenyu? Abiyyi. Lammaa maaltu addaan malee nu baasodee ture eenyu ni yaadatta? Du'a malee addaan nu baasu biyyi Itoophiyaa jedhamtu tureyyuu Haacaaluu Hundeessaa osoo jedhamteetti moggaatee baay'ee natti tola. Yaaddotii gammoojjii dhakaraan si dooyatee jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyyate. Harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota Fooziyaa Toop akkam jirtan naguma jirtaniin isin jenna. Nuyi nagaa qabnaa nageenyi keessan badhaadhaa isin jenna. Har'a qophii addaa takka qabannee isin dhiyaatneerra. Hanga qophii keenya dhumaatitti waliin turaadhaa isin jenna. Asumatti aansee kinoo akkuma argitanitti keessummaa lama qabadhee isin dhiyaadheera. Keessummaan kun gaafii gaafannu hin qabna waan jedhaniif gaafii isaanii yaa gaafatanii isaanittan isin dabarsaa jechuudha. Tolee, ashamaa harka fuunee nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin har'a qabu yennaa har'a immoo gaafiif deebii ispoonsar guddaa tokko wajjin taasisuuf deemna. Tole mee gaafataan kun istiidiyoo keessatti kan argamu inni gaafatamaadha. Eenyu akka ta'e asumaan maqaa isaanii isaan wajjin isin wal barsiisa turtiin keessan isaan wajjin haa ta'u isiniin jedha. Okay, galatoomii maqaan kiyyaas tulluu naan jedhani. Galatoomaa isiniin jecha warri nan beeyne na baraasumaan chaayinala kiyya sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha hin badina. Har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. Innis jechuudha gaafii badaa wayii na gaafachuuf deemaa jiran. Asumaan immoo wanni isiniin jechuu barbaadu chaayinalli kun Fooziyaati akka beektan tulluun akkana jala haakteen isinitti beeksisuu barbaada. Chaayinala isaa bilook gootanii jalaa bahuu hin dandeessan warri Fooziyaa deeggartan. Ani kaniin isiniin jedhu gaafiin adda addaatu kaka'uu jalqabe. Chaayinaaliin kun silaa maali chaayinaaliin kun? Chaayinala jechuun akkuma jedhamu miidiyaa xiqqoodha. Miidiyaa xixiqqoo waan akkam fa'aa hojjeta miidiyaan xixiqqoon kun? Miidiyaa xixiqqoo kan jedhamu akkami beektaa? Miidiyaa kanatu fakkeenya miidiyaa xiqqaa wayii ni banatta. Isumatu nama hordoftoota dabalataa gaafa dhufee jedhe miidiyaa guddatti jijjiirta jechuudha. Waan yaada dhuunfaa kee irratti ibsitu. Miidiyaa guddaa jechuun akkami beektaa? Fakkeenya mana tokko keessatti kophaa kee yoo jiraatte maatii horatta. Erga maatii horatteen booda ijoollee horta. Ijoolleen akkasitti baay'ataa deemanii miti. Miidiyaan kunis akkasuma jechuudha. Tokkorraa kaatetiin lama taata osuma nama dabalataa deemtu booda hawaasa guddaa taata jechuudha. Miidiyaan kun immoo gaafa guddatee jedhe hawaasa fayyadaa jechuudha. Amma nuti waan xiqqaa jennee irratti dalagaa jirra. Laakiin immoo hawaasa bira yoo dhaqee hawaasaaf barumsa guddaa fi waa hedduurraa baratan jennee abdii qabna. Tole mee osoo gama gaafii keenyaa kallattiin hin dabarsin gaafii xixiqqoo akkasii gaafadha. Akkuma chaayinaal xiqqaa tokkottanis otoo danda'ame chaayinaala Fooziyaa kan haatuu ni beektaa? Haatuu hin danda'u haatu siin fedhu jechuudha. Maaliif hin anni beektaa? Isiin tunis obboleettii teenya isillee jechuudha ittiin guddatte waan ta'eef of qofaa miti kan itti jiraataa jirtu jechuudha. Har'a isiin qofti yookaan itti fayyadamuu haa dandeessu malee saba hedduuf jechuudha lammii isii hedduuf mallaqa qofaa miti kan nama gargaaran beeki. Namni waa sadii wal gargaaraa tokkoffaa yaada wal gargaaraa. Yaada jechuun maali kan nuti bahaa jirru jechuudha. Uummata bal'aa bira yoo ga'e yaaduma kanatu uummata saniif bu'aa qabaaf. Lammaffaa immoo humnaanii jechuudha. Humna jechuun akkami beektaa? Bootaa humni keessi dadhabetti yoo ani dhufee ol si qabu taate humnaan si gargaaree jedhama. Sadaffaan immoo mallaqaan yoo ati rakkattee waan tokko jijjiiruu yoo hin dandeenye yoo si dhukkubsattee mana yaalaa seentee waan ittiin gargaaramuu hin dandeenye tokko yoo jiraate jechuudha. Waan akkasii mallaqaanii baastee kan nama gargaartu jechuudha. Ilmi namaa waa sadii wal gargaara. Isillee waan kana sadiin nu gargaaraa jirti. Humna jechuun akkami beeki? Akkuma san humnallee gargaaraa jirti mallaqaanis yaadanis gargaaraa jirti jechuudha. Kanaaf miidiyaa isii yaadan fi waan hundaan uummata isii gargaaraa jirtu akkamitti haa taree? Okay, tole galatoomii haatuu hin dandeenye mee Fooziyaa Entertainmentii yookaan Fooziyaa Tuub waa baay'eetu jira jedhamu. Hedduu isaaniillee argeen jira. Haadha miidiyaa 3, 4, 5 keessa jedhanii. Miidiyaa kee jaallattamoo of jaallattaati? Of hin jaalladhu miidiyaa kee hin jaalladhu. Maaliif jaallattamee miidiyaa kee kana? Sababni ani miidiyaa kee jaalladhuuf achirra daawwattoonni hedduu waan jiraniif daawwattoota kiyya warra haamilee naaf kennan kanaafan miidiyaa kiyya jaalladhaa jechuudha. Warri abdii akkan godhadhu na godhan waan jiraniif nama haamilee naaf kennanii akkan jajjabaadhu edaa nama akkanaati ani cabaachuun qaba.
bakka abdii muradhetti akka abdii godhadhu namni naaf kenne waan jiruuf kanaafan miidiyaa keessan jaaladhaa jechuudha. Tole mee gabaabinumatti waan xiqqoo takkaan si gaafadha. Miidiyaan kee kun dalagdoota meeqa qaba hojjettoota? Si dabalatee gara 100 hin taane. Hojjettoota 100 naa wajjin jechuudha. Ani istiidiyoo kana keessatti qofa kan beekuun namoota 20 akkasiin si'a nam 100 jechuudha. Walumaa galatti miidiyaa kanarraa olirratti isaan ideetan 100 isaan godhee jechuudha. Tole siitu irra fayyadame moo hojjettoota santu irra fayyadame miidiyaa kee kanarraa? Nu hundi keenyaa qixxee fayyadamna. Uummata bal'aa waan tajaajile qaba. Uummata bal'aa waan fayyadnuuf waan beeknurraa uummata keenya waan qornuuf jechuudha. Nurree waan wallaallee tokko uummata keenyarraa miidiyaa sanarratti baane wanti kun akkamii jennee barumsa waan fudhannuuf. Tole mee gama keetti deebi'aa tullu yookaan Kuush 5 show. Guyyatti namoota meeqa kolfisiisee beeka miidiyaan kee kun? Yeroo ammaa kana xiqqishoo turee xiqqaatee jira. Dur jechuudha guyyatti nama 20,000 hanga 50,000 illee ni deema yeroo deemu jira. Amma laakiin xiqqaatee jira amma. Nam 50,000 kofalchiifta jechuudha? Ni kofalchiisa. Ni kofalchiisa sirri kofalchiisa. Warra doolaaraa moo warra dinaaraa kofalchiifta kan hunda? Hundaayyuu ni kofalchiisa. Miskiinas tujjaaras hundi isaaniitu wal qixa. Tole hanga miidiyaa kana gubbaa hojjettee sa'a 24 keessatti yeroo meeqa raftee beekta? Dhugaa dubbachuudhaaf sa'a 24 keessatti sa'a muraasa rafaa. San jechuun akkami beektaa? Yeroo baay'ee halkan sa'a 8 booda malee hirribna qabu yookiin sa'a 10 rafaa akkasi. Tole anis waa dhagayeetiin si gaafadhee maaliifuu saarvisii waan hojjettuuf saatalaayitii gubbatti miidiyaan kun ugguramuu danda'a hatamuu danda'a waan ta'eef tole mee Fooziyaan hojjettoota 100 akka qabdu gurra uummataatiin keessa jirti. Miidiyaan kee kun garuu hojjettoota ni qaba? Hojjettoota baay'ee hin qabu kiyyaa. Maaliif? Kiyya jechuudha ani waa hedduu dalagaa asirratti. Editaran dalagaa, kaameraan dalagaa achi keessatti illee waan san fakkaadhe yookiin akka warra keenya warra ollaa tawaanaa jedhan san waan akkasii seeniin hin dalaga waan ta'eef ani hedduun qabu jechuudha biyyaansi nama muraasa. Organizeeshinii evintiillee ofumaa hojjetta, riikoordii evintiillee ofumaa hojjetta jechuudha. Garuu haa ta'u mee namoota hangam takkatu miidiyaa kee kana tajaajila isaaniitiif kan oolu namoota meeqa qabda? Of duratti garuu kaayyoo guddaa qaba, karooras ni qaba. Maaliifuyyuu dalagaan kun hedduu kophaa isaa nama miidhaa beeki, hedduu nama miidhaa waan ta'eef kanaaf namoota hedduun hin qacaraa jedheetiin qacaruu qofas osoo hin ta'in harka caalu isaan akka argatan fedha asirratti jechuudha. Maaliifuu nama miidhaa dalagaan kun. Tole ammaaf garuu hojjettootni muraasni ni jira jechuudha. Muraasa ni qaba akkasuma. Tole isaan keessaa dhiira moo shamarran qabda? Harki caalu dhiira shamarran nama muraasa takka lama akka. Ni jibbita jechuudha ijoollee shamaraa? Jibbuu miti. Dandeettiin qaban jechuudha? Akkas jechuu kiyyaa miti. Maal dhaloochiisi jechuudha of duratti jechuudha keessattuu shamara editingii dandeessu yoo jiraatte qacaruun hin fedha asumaan beeksisa akka beeksistu. Kaameramaanis yoo danda'an asumaan. Anuma na qacare. Ati daawwattoota wanti kee kan gootee bira dalaguu dandeessa. Isaanuma waliin as bira dhufa. Tole rakkoon kun bakka isaan eeyyamamaadha karaan banaa waan ta'eef. Tole amma hangana yoo dubbanne ni gaati mee karaa ajandaa keenya guyyaa irraa dhuftetti jechuudha osoo deemnee bareeda. Tole hedduu wanni kana hunda nu haasofsiiseef miidiyaan keessa namoota baay'ee illee akka qabu dhageenye hordoftoota baay'ee illee akka isin hojiin hojjetanis dhageenye walumaa galatti amma gaafiin kiyya fudhatee biyya Itoophiyaa jedhutti achi imalee jira keessaa'u Itoophiyaa san keessatti biyya Oromiyaa jedhamtu takka keessa seennee jirra biyyi tun biyya haaraa waggaa 150 takka gubbaa geesseerti barayyuu ni haaromti mee waa'ee oolmaa Oromiyaatiin wal qabatee ka'umsa warra shororkeessaatiin wal qabatee shororkeessaa ni beektaati? Shororkeessaa anu shororkeessadha. Foozee haa ta'u shororkeessaa ni beekta? Sirriitti anirree shororkeessadha. Ani shororkeessaa biyya keessatii fi biyya alaati. Silaan maal inni shororkeessaa hojiin isaa? Shororkeessaa jechuun akkami beektaa? Shororkeessaa jechuun nama waan nagaa dalagu jechuudha. Nuti qabeenu. Maaliif akkas ta'a beektaa? Erga jechuudha waan tokko yaaduu qabda beeki. Gaafiin akkanaa kun kana duras wanti Oromoo ittiin salphisuu deeman kun beekte kana duras waan namni dhabeetu jira. Erga Oromoon hundi isiitu shororkeessa
jedhamee kakaamu taate ati ilma Oromoo yoo taate atis shororkeessaa ta'uu kee hin oolu beeki. Bara tokko na yaadachiisa duuba kee na deebisee ABO jechuu jedhamu kun beektee namarra miidhaa tursiisaa ture. Warri keessan ABOdha. Abbaan kee ABOdha. Oromoon ABOdha jedhan. Kanaafuu yoo kana isin duugan jechuudha. Gimbaaraachoo katafaaqee jechuun akkam yoo kun isin luqqa'ee oonagi jedhan beekte. Kanaaf yoo abbaan kiyya akkas ta'e abbaa kiyya irraa waan dhaladheefuu oonag ta'uu qabaam ture wayi kabiraa taaree ollaa wayitti yookiin ollatti hin ba'u beeka. Kanaaf erga Oromoon shororkeessaa ta'e, erga Jawaar shororkeessaa ta'e, erga Baqqalaan Garbaa shororkeessaa ta'e, yaa am shororkeessaa. Shororkeessa tokko. Tole galatoomne Fooziyaa gama keetti deebi'a. Tanaan dura xaqilaa ministeeriin Itoophiyaa kun waa dubbatee ture Magdal Maashannafnoo jedhee amma wanti sun akkam bakka san jira? Isuma Wucaalee. Humna isaatii ol ta'ee jira. Humna isaatii ol ta'eera. Ajjeesuun injifatamuudha erga taate ajjeesee injifataa jira moo? Magdal Maashannafnoo jechuun ajjeesuun mo'atamuudha jechuudha. Amma inni mo'atee jira moo mo'atamee jira? Mo'atamee jira inni. Akkamitti? Waan ajjeesaati jiruuf jechuudha. Akka gaariitti nu deebiftee jirti. Mee Fooziyaa artiistii beekamaan Haacaaluu Hundeessaa erga lubbuun isaa addunyaa kanarraa deemtee guyyaa 81 akkas lamaaf deemaa jira. Mee siidaatu dhaabbateefii ture. Siidaan sun ammoo farda siidaa dabalee irratti ijaaramee fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadha. Fardi siidaa dabaleedha kan Haacaaluu irratti ijaaran sun kan daaddaa Minilik fakkaataa jedhee Shimallis yaamee Minilik farda siidaa fudhatee kan siidaa dabalee fudhatee fardicha sana ammoo deebisee Oromoon Ambootti yuunivarsiitii keessatti farda siidaa dabalee irratti deebisee fakkii Haacaaluutiin bocee gadi dhaabe. Waan kana ijaaruun keessan dogoggoraa jedhe Shimallis. Jechi isaa kun maal argisiisa? Jechi isaa maal akka yaadee jedheef beekuu baadhurree Shimallis nafxanyaa ta'uusaa beeksisaa jechuudha. Walumaa galatti. Walumaa galatti hiikaa hin barbaachisu waan nafxanyaa ta'eef isaan deeggaruu barbaadeeti ta'a waan inni kana jedheef jechuudha. Tole mee Tulluu gama keetti deebi'a asirratti gaaffii ishii gaafadheen tureen Fooziyaan irraa deebistee turte walumaa galatti nafxanyaa ta'uusaa argisiisaa jetteerti. Bulchiinsa Amboo yuunivarsiitii saniin takka siidaa kana farda kana jijjiirii yookaan ammoo achiyyuu dhabamsiisii jedhaniin waan kanarratti waati maal jetta? Asirratti jecha Haacaaluu tokko yaadadha. Maal kan jedhe? Rabbi biyyoota salphisu. Dhaloonni farda ofii ni deeffataa jedhe. Anarratti garuu anarratti hin ta'in malee jedhe. San jechuun maal beeke? Rabbiin beeksiseetu maal akka du'us beekee jira jechuudha. Kanaaf suuraa wanti jechuudha farda siidaa dabalee sanirratti deebisanii isaan ijaaruun barsiisota yuunivarsiitii Ambootitti yookiin kaampaanii amma Haacaaluu Hundeessaa jedhameetiin maqaan jijjiirame keessa jiran hunda isaaniitu iyyuu maqaa uummata Oromootiin galateeffachuun barbaada. Maaliif iyyuu osoo mootummaan jiru osoo hawaasni biraatu osoo jiru jechuudha barsiisonni achi keessa jiran yuunivarsiitii keessatti barsiisan waan kana yaadaniitiin damooza isaaniis irraa muranii jechuudha kafaltii baasiin isaanii kafalan sun yeroo ammaa kana haala kooroonaatii fi haala biyyi keessa jiru kanaayyuu mootummaan irraa murataa jira. Itti yaadanii waan sana ijaaruun baay'ee waan nama gammachiisu. Ammas immoo gammachuun natti dhagame kanaaf rabbiin dabalee isaaniif haa kennu ammas beekumsa isaaniif haa dabalamu jechuudha. Maaliif Oromoo orijinaalatu jira jechuudha achi keessa jechuudha. Kooppiin hin jiru jechuudha? Kooppiin hin jiru achi keessa. Waa'ee siidaa farda dabalee irratti jechuudha Haacaaluuf ijaaramuun baay'ee waan nama gammachiisu. Pirezidaantiin naannoo jechuudha waan kana hin eebbisiisi jechuun kun waan nama ajaa'ibsiisu. Maali beektaa namni tokko sammuu isaattu cufaadha kana. Sammuu isaa osoo cufaa ta'uu baattee. Qulfii jechuudha? Isa qulfii jedhamu san jechuudha. Kanaaf osoo nama sammuun isaa banaa ta'u taate gammachuudhaan silaa siidaa sana eebbisiisuu qabu jechuudha. Akkuma laalee argeen akaakayyuu isaa jechuudha isa Minilik jedhamu kana akaakayyuu isaati. Fardi akaakayyuu isaatii fi fardi isaa wal fakkaannanii waan kana nurraa itti gadi cufa akka irraa hin banne jedhaniitiin siidaa sana akkas gochuun fardi akaakayyuu kiyyaatiin maa wal fakkaata jechuu isaati beeki. Kanaaf inni kun Minilik waan ta'eef sanyiin Minilik akka booda rakkoon biraa irratti deemuu ni beeka.
Kana duras jechoota inni jedhe san irratti miidiyaa irratti akka inni dhiifama uummata san gaafatus taasisanii jira waan ta'eef ammas fuulduratti na baasanii dhiifama uummata kana na gaafachiisu mannaa uummata miliyoona 50 kana isaan kana salphisuu natti wayyaa. Haqa saba kiyyaa ol baasetti addunyaatti argisiisurra uummata kana haqa isaanii kana dhoksee buddeena guyyaadhaaf nyaadheetiin bulu kanaaf jecha dhugaa isaanii kana dhoksuu qaba jechuudha malee kun jechuudha. Wanta kana kun waan isarraa maluumti osoo Oromoo ta'ee jechuudha gammachuudhaan achi ba'ee silaa eebbisiisee ofii silaa kan inni ofii isaatti ijaarsisuu qabu barsiisonni sun immoo waan ijaarsisaniif akka diigamuu taasisaa jira jechuudha. Tole rumaan dabalee የኛ አባቴ ታሪክ ፋጀራ ኑላ እቺ ኬሰ ጅራ hayya nuti achi keessa hin jirru yaabbaatee taarikii jechuun kaakaa isaanii san faarfataa jira isa mililik san faarsaa jira nuti fi inni eessatti walitti dhufna nuti bara ilmaan kuushi akkamitti sanyii mililik ta'uu dandeessi akkamii harka kiyya kana sirraa muranii harka keetirlee muranii yoo kiyya keetirratti galchan hin galu waan Oromoo ta'eef qofti dhiini keenya lamaa yoo walirratti jigee Oromoo waan ta'eef qubee barreessuu ni danda'a sanii alatti abbaan keenya taarikii abbaa keenyaa ho'ituu miti suni. Tole mee Fooziyaa gama keetti deebi'a. Guyyaa Abiyyi bu'u ni beektaati? Guyyaa Abiyyi bu'u hin beeku garuu dhiyaachaa jira jedhee yaada. Dhiyaachaati jira inshaallah hin bu'a. Bu'uun isaa irra ga'aa jira. Wayiif akkana godhachaati jira natti fakkaata. Abjuu tokkoon argee deengadda dura nama tokkotu FB irratti maqaa waaqaatiin kakatee ture. Guyyoota muraasa booda Abiyyi dhukkuba kaansarii jedhamuun qabame dhabamuuf taa'aa jedheetti kakatee ture waan kana maammadate akkamitti dhugoomsita? Dhukkuba kaansarii jechuun qabee jira. Akkamitti qabuun isaa maali beektaa? Tokkoffaan jecha kana dura jedhee akkuma jedhee beeki namni tokko ajjeesu jechuun mo'atamuudha akkuma jedhe san ajjeesaa jiraa mo'atame kati yaaduu qabdu beeki. Kanaaf namni fayyaa qabu tokko beeki achi baheetiin dhiiga nama nagaa kana hin ajjeesu nama kanaa hin balleessu jechuudha. Namni yoo abdii mure akkami beektaa? Namni yoo abdii mure mana keessaa waa balleessuu eegala. Osuma balleessu ala ba'aa jechuudha. Gaafa ala ba'ee baduu isaa beekii. Kanaafuu dhukkuba kaansarii qabuun qaata turee jira. Inni gaafa har'aa miti gaafa daadhii galaan ajjeese gaafa Hacaaluu ajjeese gaafa immoo uummatuma Amaaraa san keessa jechuudha warreen baalasilxaanota Amaaraa turan akka bulchiinsa Amaaraa turan akka Simmanyi fa'aa gaafuma jara kanaayyuu takkaan ajjeesaa dhufe dhibeen kaansarii sanumarraa qabee jechuudha. Kanaaf inni yeroo dhiyoo keessatti ni bu'aa jechuudha. Tole mee Fooziyaa gama keetti deebi'a. Abiyyitu waa jedhee ture tanaan duratti gaafa maqaan shororkeessaa nama tokko xiinxalaa siyaasaa hayyuu biyya alaaf keessaa kan ture Jawaar irratti himannaan shororkeessummaa kun wayyaaneen banteen boodarra immoo inni gara mootummaa ce'umsaatiin dhufeeti yeenya mangisti ashabbaarii noo jedhe amma uummata Oromooti moo Abiyyi daree ashabbaarii? Abiyyuma ashabbaariin. Kan biyya kana balleessaa jirus? An biyyas balleessaati jiru isu. Tole deebii ajaa'ibaa akka gaariitti deebistee jirta. Deebiin kee ammoo gabaabaadhumayyuu short kan ta'edha. Abiyyi dhumatu balleessee jetta haasaa guddaan tokkollee bira hin jiru akkuma argaa jirtan daawwattoota keenya Fooziyaan lama beektu takka malee kan jiran tanaan dura dhaga'ee dhugaadha. Tole daawwattoota keenya kabajamtoota akkuma argaa jirtan gaafiin keenya itti fuufee jira. Mee waa'ee siidaa gootichaa aartiistii beekamaa jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa boonsaatti si deebisa. Siidaa aartiistii Hacaaluu Hundeessaa takka ammoo farda san jijjiiraa takka ammoo bakka sanii buqqisaa jiranii waan kanarratti ati yoo akkam jetta? Ani gabaabumatti jechuudha akka Oromoo tokkootitti akka nama jechuun akka nama wallaala tokkootti jechuudha akka himuu fedhu asirratti siidaan suni buqqa'uu hin qabu ta'a. Maaliif siidaan suni buqqa'e jechuun Oromoon buqqaate jechuudha lafumarraayyuu. Tokkoffaa siidaan suni ka buqqa'uu qabu siidaa Minilik buqqa'uu qaba. Biltsiginnaan takkaan buqqaatee magaalaa sanii yookiin biyya san keessa baafachuu qabdi malee Oromoon ammas jechuudha akkuma inni kana dura itti hime jechuudha Hacaaluun tokkummaa keessan jabeessa Oromoo waliigalaati ofirraa lola akkuma inni jedhetti waliigaltee Oromoon hin lolle taate siidaa san yoo achirraa ka buqqisan taate Oromoo takkaan mana keessaa akka buqqisan beekuu qabdi Oromoon. Kanaaf siidaan sun yoomiyyuu buqqa'uu qabu ka buqqa'uu qabu siidaa Minilik fi Biltsiginnaa fi mootummaa amma jiru kanatti buqqa'uu qabaadhaa jedhan gabaabumatti. Gabaabumatti jechuudha. Tole mee Fooziyaa gama keetti deebi'a ati
siidaa beekamaa aartistii jaalatamaa aartistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa takka fardi sun jijjiiramu takka siidaan sun ammoo achirraa ka'uu jedhamee pireezidaantii yuunivarsiitii Ambootti akeekkachiisni kun kennamee jira gama obbo Shimallis Abdiisaatiin wanti kun kaa'amee jira. Ati yoo waan kanarratti akkam jetta? Gama kiyyaan siidaan ijaarame kunis buqqa'uu hin qabu. Fardi sunis jijjiiramuu hin qabu. Maaliif fardi sun tan Oromooti. Hacaaluun isaaf mormatee odoo isa faarsuu darbee jechuudha. Kanaafuu fardi sun tan Oromoo waan ta'eef siidaa sun achiirree buqqa'uu hin qabu. Fardi sunis jijjiiramuu hin qabu. Fardi kun asii yaa buqqa'uu yaa jijjiiramu an jedhan yoo ta'e uummanni Oromoo gonguma jirraa jedhee yaaduu hin qabu jechuudha. Tole gatumii akka gaariitti deebistee jirti. Mee Fooziyaa asumaan gaafii biraa waan si gaafadhuun qaba. Yeroo baay'ee Fooziyaa Tuubee fi intarneetii miidiyaalee hedduu jalatti ijoolleen shamaraa yookaan qarreen baay'een sordofanii sabboontitti teenya gootitti teenya nuuf jiraadhu siin jedhan. Ati yoo qarree biyya keessaa saniinoo akkam jettaan qabsoo Oromoo kanarratti? Kaatoo mormaa biyya keessaniif dubbadhaa kaa mudhii keessan hidhadhaa son lolaayin jedhan dubartiin takka ani dubartiidha jettee yaaduu odoon ta'in aamilee ishii jajjabeessitee qixxee dhiiraa taanitoo biyya keenyaaf falmachuu qabnaa jechuudha. Tanni obbolaawwan keenya dhiigni isaanii tan dhangala'aatii jiru biyya keenya keessatti waan ta'eef dhiirris dubartiinis tokko ta'ee dubartiinis aamilee dhiiraa godhattee akka ishiin kaateetoo biyya ishiitiif mormituun dhaamsa dabarsaa jechuudha. Tole galatoomii qarreen jaalattoonni Fooziyaa Tuubee yookaan intartimentii isiillee kan ta'e maamilloonni karaa FIBC'tiinis baay'een isaanii dhaamsa isiin isinii dabarsiti argitanii jirtu warreen biyya keessaaf alaallee dhiiraan qixxeetti mudhii keessan hidhadhaa lolaan dubbii ajaa'ibaati. Mee tullu uummata biyya keessaatiin walumaa galatti waan dhaammattu ni qabdaati. Biyyoota alaa keessa kan jiraatanis ta'e isa biyya keessa jiruufillee waa'ee tokkummaa Oromootan ijibbaata du'aa imimmaantu bu'aa jette Oromoon. Mee ati yoo ijibbaata keenya kana maal jetta? Tole ani dhaamsa asirratti qabu jechuudha gabaabsee jechuudha amma kana xumuraati irra jira waan ta'eef dhaamsa uummata Oromoo biyya keessatti fi biyya alaatiif dhaamuu barbaadu. Tokkoffaa fardummaan kunuu jechuudha akka amma siidaa Hacaaluu Hundeessaa irratti amma yuunivarsiitii Ambootii irratti dalagameef jechuudha. Mootummaan naannichaa yeroo dhaqee ilaalutti fardi kuni fuuldura kanaa yoo ol ka'ee jedhu siidaa baabaa kiyyaatii wal fakkaataa jedhee beekecha irratti. Kanaaf baabaa isaa biyya isaanii fardi hin jiru. Obboleessa kiyya inni kan dhufeen harreen dhufee miti akka dhufe laata. Harree fi akkasitti dhufee jechuudha. Miilli isaa cabaadha jechuudha namicha. Cabaa miti akkana jira. Miskiina jechuudha. Qomaaxaa jechuudha. Siigaleen afaan Oromoo beektaa? Nama qaamni hirdhuu. Hir'uu miti kun rakkuma dhuunfaa isaanii qaban. Kanaaf jechuudha isaan kan dhufanii harreen dhufan. Daadaa kiyyaa jedhaan Shimallis kanaan. Daadaa keetiif yoo dalagachuu feete harree inni dhufeensa ni beekta. Suuraa farda kennaa aartistii kennaaf waan irratti nu dalagameef kanaaf suuraa farda keetii sanirratti harree keessanii sanirratti jechuudha. Harree sanirratti isinii dalagamuu qaba. Kanaaf harree sanirratti dalaydanii fi farda kenna san immoo achirraa nu buustanii isaaf daadaa keetiif immoo harree irratti dalagiitii jennaan. Oromoon kanaafuu bira dhaabatee siidaa inni eebbisuu dideta akka Oromoon bira gaaniitiin eebbisiisan immoo abdiin qaba. Dhaamseen asumarratti qabu kanuma Oromoon immoo yeroo muraasa keessatti wal gaaniitiin siidaa san eebbisiisuu qabanii mootummaa naannoo itti eeguu qabanii mootummaan naannoo dhaqeetiin kan eebbisuu qabu yoo ofii isaatii mallaqa achii baateen baajita mootummaa keessaa baheetiin ijaarame yoo jiraate qofa dhaqee eebbisiisuu qaba. Kanaaf kun immoo mallaqa barsiisotaatii barattootaa fi osoo isaanuu mana isaaniitti baay'ata mana isaanii keessan guutiin waan kana itti yaadaniitti waan dalaganiif Oromoon immoo bira dhaabbateetiin siidaa kana eebbisiisuun immoo dirqama isaaniittis ni jedha. Galatoomaa yaada kana immoo galmaan ga'a. Otoon goolabin duratti gaafii tokko na yaadachiifte ammoo Oromiyaan aanaa 300 fi wayi qabdi. Siidaan aartistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaa farda siidaa dabalee kanarratti hojjetameef amboodhuma duwwatti gahaadha jettee yaadda? Kuni beeke gaafiin kee gaafii bareeda anaafis yaada tokko naaf fidde. Maal akka yaadu beektaa? Siidaa Hacaaluu kan isaan dhorkanii mitiiti. Onnee keenya keessatti ijaaramee jira. Of duratti immoo maal akka yaadu biyya gaafa gareen jedhee gaafa rabbi biyya na buusee jedhe gibbii kiyya keessatti
farda siidaa dabaleetiin ni ijaaradhaa jedheetiin abdiin qabaan iyyuu. Artist Haacaaluu jechuudha. Akkasitti gibbii kee keessatti ijaarrachuudhaan abdiin qaba. Tole uummata Oromoo miliyoona 50 wayii kanaan maal jettaan ati dhuunfaa keetti mooraa kiyya keessatti farda siidaa dabalee artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa tolfadheetan ganamaa galgala achitti daawwadhaa jettee akka dhuunfaa keetti jaalala qabduuf Oromummaadhaa ibsitee jirta. Uummata Oromoo miliyoona 55 kanaan maal jettaan? Gaafii kee duraa jechuudha gaadha kan jedhuuf jechuudha Amboo keessa qofatti gaa miti. Magaalota Oromiyaa keessatti hunda keessatti ijaaramuu qaba. Addabaabaayii isa jedhamu garte boota addabaabaayii jedhu jettuun isaa irratti boota magaalaa guutuu keessatti jechuudha takka takkaan dalagamuu qaba. Akkuma siidaan Haayile Sillaasee Awurooppaa keessatti ijaarame san garte akkasitti biyyoota garaagaraa keessattis ijaaramuu qaba jechuudha boota Oromoon jirtutti. Maaliif kuni gaa miti tokkichi kun jechuudha. Waan gaa hin ta'iniif gibbii kiyya keessatti ijaaradha jechuun waan gaa hin ta'iniif. Kanaaf kuni handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti immoo yoo xiqqaate bootaa 100 olitti osoo ijaarame baay'ee natti tola. Tokkoffaa kaampaanii Amboo maqaa isaatii jijjiiramu baay'ee gammadee jira. Miti kaampaanii Ambootii miti biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun iyyuu Haacaaluu Hundeessaa osoo jedhamteetti moggaatee baay'ee natti tola. Kanaaf kanuma jechuun fedha. Tole baay'ee galatoomi yaada bareedame Fooziyaa gama xumuraatti jirra. Siidaan artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa Amboo Yuunivarsiitii keessatti Amboo kaampaan Haacaaluu Hundeessaatiin kan amma moggaafame kan achi qofatti gahaadha jettee yaadda? Achi qofatti gahaadha jedhee too'ee yaadu irra caalaa keessattuu handhuura Oromiyaa tan taate Finfinnee keessatti isaan uummanni Addis Ababa yookiin Addis jedhanii waamasan keessatti Finfinnee keessatti odoo ijaarramee keessattuu hedduu natti tola jedhee yaada. Inni qofti gahaa miti. Biyya Itoophiyaa jedhame guututti bakka uummanni Oromoo jiru guututti odoo siidaan Haacaaluu kun ijaarrame akka seenaan isaa barabaraan yaadatamutti xinnaa guddaan seenaa isaa akka hin dagannetti akka yaadatanitti halkanii guyyaa seenaan isaa kun dagatamuu hin qabu yaadatamuu qaba jedhanii xinnaa guddaan akka mucaa kana faarfatanii dhaloonni dhufu kunirree fuulduratti akka Haacaaluu akka ta'uuf bakka hundattuu odoo dhaabbatee bareedaadha jedhee yaada. Mee akka otoo dhaabbatee jechaa jirtanii dhaabuu qabnaa kana hoo maaliif diddan? Dhaabuu qabnaa namni tokko amma fakkeenyaaf dhaabuu qabna hoo jedhan namni tokko ingoona jedhee wanni godhuu dadhabu tokko hin jiru. Ingoonaa jechuun dura uummanni Oromoo kun guutuun horii galtee godhachuu qaba. Maaliif amma saba Oromoo kana keessatti waan hedduutu jira. Kun tan Oromoo qulqulluutu jira. Kun immoo Oromoo fakkaatee fakkeessitu hedduu jira. Kanaafuu fakkeenyaaf kinoo an akka Shimallis fa'aa kanaa jechuudha. Uummanni hedduun Shimallis Oromoo ta'uu isaatiin beekaa. Har'a ol ka'eetoo siidaa uummanni dafqa isaanii baasaniitoo itti gammadaniitoo ijaarsisan tokko hin eebbisiisu jechuu hin danda'u iyyuu ture inni. Tan akka isaa waan jiruufu odoo ta'ee jennaa jechuudha. Odoo tan akka isaa kun immoo nu keessa jiraachuu baatee gochuu hin dandeenya. Ammas immoo Oromoon kanan godhaa jedhee waan dadhabe tokko hin qabu. Oromoon waan dadhabe tokko hin qabu. Hin danda'a waan hundaa godhuu hin danda'a. Ooltee bulti malee haqi Oromoo takka odoo hin ba'in hin haftuu jechuudha. Kanaafuu Oromoon waan dadhabe tokko hin qabu jechuudha. Tole mee tullu gama xumuraatti deebinee jirra. Walumaa galatti akeekaaf kaayyoon keessan uummanni Oromoo mana manatti siidaa artistii Haacaaluu Amboo Yuunivarsiitii kaampaasii kan inni maqaa isaatti amma mogga'e kana duwwaa osoo hin taane akka mana Oromoo hundatti dhaabbatu uummata Oromootiif ibsitanii jirtan. Tole dhukkubni guddaan yeroo ammaa addunyaa tana gaaga'aa jiru isa kamidha? Abiy. Tole baay'ee galatoomne na dinqisiisee jiraayyuu. Ati yoo Fooziyaa akkamitti ilaalta? Anis isuma jedhee yaada tibba kana koronaan ji'in jiraa jedhanii yaadanii koronaan Oromoo mooyyuu Abiyyi wantuma Rabbiin nurraa kaasu isuma jedhee yaada. Tole mootummaa keessaa Itoophiyaan tun mootummaa 7 hoogganamte mootummaa akka Afrikaatti kijibaan sadarkaa duraa qabate eenyu? Abiy. Tole ajaa'iba. Kitaaba irraa dubbiste moo waatu sitti himaa jira?
akkuma baraneeti ka argaa jira. Nama asuma si fuuldura taa'etiin waa'ee paaspoortii haasa'eetiin asumatti gommatu jijjiiru kaati mootummaa yeroo jalqabaatiif. Tole mee Fooziyaa gama keetti deebi'a. Mootummoota Itoophiyaa hoogganaa turan keessaa Minilik harreedhaan dhufee farda siidaa dabalee qabeenya Oromoodhaa hatee mootiin torbaffaan maalati? Koompitaraati. Akkuma isin jette ka koompitara OMN hatee maal kana qofa qabsoo qeerroo jechuudha kan ishiin itti cabxee itti dhiidee jette akkasitti koompitaraa fi qabsoo Oromoo hateetiin qileessiinsi jechuudha. Tole mee dhugaa keeti Minilik farda hatee Abiyyi ammoo koompitaraa fi galma waajjira OMN baastarii waayifaa hatee jarri lameenuu seenaan isaaniitis wal fakkaataa maqaa badii malee maqaa gatii irraan argine. Anaaf lammaa maaltu addaan malee nuun baasu jedhee ture ni yaadatta? Du'a malee addaan nuun baasu jedhee ture. Akkamitti addaan hafan amma? Akkamitti addaan hafan? Kijiba isaatitti addaan isaan baase. Tolee daawwattoota keenya gaafiif deebiin keenya kan guyyaa irraatiif qabnu kanumaan goolomnaa kutaa biraa kan itti aanuun hanga walitti deebinitti horaa bulaa isiniin jenna gamanumaan laayik sheer sabiskiraayib gochuun aartiif miidiyaa keessanis jajjabeessaa isiniin jenna. Akkuma argitanitti daawwattootaa fi kabajamtoota Fooziyaa qophiin keenya tanarraa kana fakkaata. Qophii keenya kana hanga dhumaatitti ilaaladha. Qophiin keenya tanarraa kun waan hedduu nama gammachiisurreedha. Waan hedduu nama gaddisiisurree waan irraa barumsa fudhattanidha. Hanga dhumaatitti nuuf daawwadhaa. Viidiyoon kun isinitti tolee sheer sabiskiraayib waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantummaa qabu hin eegin. Yaa doddotii gammoojii dhakaraan si dooyate jiboolee abbaa kootii haala gaatu fooyyate.